Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Ani obboleessi keessan nagaa guutuun qabaa. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo beekaadha. Mata duree jedhuun sagalee Waaqayyoo qabadhee gara keessan dhufeera. Eeyyeen dhugaadha. Waaqayyo beekaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboleessa koo, obboleettii koo, Waaqayyo beekaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti Waaqayyo beeku muraasa miti. Waaqayyo hunduma beeka. Waaqa isa hunduma beeku, Waaqa isa hunduma dhaga'u, Waaqa isa hunduma argu waaqeffanna. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo keenya kun beekaadha. Beekaa qofa miti. Hin argaa. Arguu qofa miti. Hin dhagaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin hubata. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Waaqa hunduma beeku, Waaqa hunduma dhaga'u, Waaqa hunduma argu waaqeffanna. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 15. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ni ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kan argannu Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufuusaati. Isa kana osoo hin dubbisin dura sagalee Waaqayyoo kana Waaqayyo akka nutti haasa'uuf sagalee Waaqayyoo kana wajjin akka wal bira nus hin dabarreef nus dubbii kana dhaga'uudhaaf akka qophoofnuuf wanti dubbii kana akka nuti hin dhageenye immoo nu mormu akka rukutamuuf hin kadhanna. Jirraataaf kabajamaa alfaaf omeegaa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ati nu gargaartee bara nu dabaltee carraa guddaa kana nuu kennitee jennaan dura keetti argamne. Situ carraa guddaa kana nuuf kenne. Maqaan kee haa ulfaatu. Carraa ati nuuf kennite kanatti fayyadamne immoo sagalee kee dhaggeeffanna. Akka sagalee kee dhaggeeffanneef immoo kan nu mormu macca hafuura haminaa maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Jidduu keenyatti argami. Sagalee keedhaan nu barsiisi. Jidduu keenyatti argami. Sagalee keedhaan nu gorsi. Jidduu keenyatti argami. Sagalee keedhaan yaa Waaqayyo gooftaa kallattii nutti agarsiisi. Atiin dubbatta yaa Waaqayyo callistee hin beektu. Yommuu ati dubbattu yaa Waaqayyo gooftaa si dhaga'uu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoositiin gurri keenya banamees yaa dhaga'u. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoositiin yaa Waaqayyo gooftaa keessi keenya banamee yaa Waaqayyo dubbii kee haa fudhatu. Laphee ittiin si hubannu nuuf kenni. Garaa ittiin yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kee galmeessinu nuuf kenni. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoositiin. Ameen. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufe. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin. Ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheeni jedhe. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ameen. Kutaa kana keessatti kan nuti agarru Abrahaam wanta inni keessa jiru Waaqayyotu arge. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo inni waa hunduma beeku waan Abrahaam keessa jiru, rakkina Abrahaam keessa jiru, dhiphina Abrahaam keessa jiru, yaaddoo Abrahaam keessa galee jiru Waaqayyo hin arge. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waan ati keessa jirtu hin argaa. Kanaaf waan Abrahaam keessa jiru waan argeef Waaqayyo jecha kana isaaf erge. Jecha maal jedhu? Yaa Abrahaam hin sodaatin. Kanaaf maaltu jira jechuudha? Abrahaam sodaachaa jira jechuudha. Abrahaam sodaachuu isaa arge Waaqayyo. Sodaachaa jiraachuu isaa arge Waaqayyo. Sodaa keessa jiraachuu isaa arge Waaqayyo. Kanaaf maal jedheeni? Hin sodaatinii jedheen. Maalidhaaf iyyannaanii anatu gaachana keetiittiin jedhe. Sababbiin isaa
Abrahaamitti xiyyi darbatamaa jiru baay'eedha. Abrahaam irratti lolli banamaa jiru baay'eedha. Abrahaam irratti wanti ta'aa jiru baay'eedha. Abrahaam irratti wanti dhufe jiru baay'eedha. Abrahaam kana jalaa akkamitti hambaa jennaan gaachanan siif taa'attiin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon sodaatin siin jedhee bichaan dhiisu. Waan sii ta'uudhaaf malu. Waan sodaa san keessaa si baasu. Sitti hima Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ilaalaa kakutaa kana keessatti Abrahaam sodaatee osoo inni jiru, Abrahaam sodaa keessa osoo inni jiru, Abrahaam yaaddoo keessa osoo inni jiru, Waaqayyo gara isaa dhufe sodaachuu kee argeera ittiin jedhe. Maaliidhaaf? Sodaachuu kee waan hin argeef hin sodaatin ittiin jedhe Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Abrahaam immoo iyyuu sodaa kana keessa akkamittan ba'uu danda'a? Akkamittan ooluu danda'a? Akka inni hin jenneef immoo gaachana siif ta'a ittiin jedhe. Gaachana jechuun waan ittiin darbannaa nutti darbatame, eboo nutti darbatame, xiyya nutti darbatame, Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lola nurratti baname waan ittiin ofirraa dhoorfinu jechuudha. Gaachanan siif ta'a ittiin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haaleluyyaa. Hin sodaatin jedhee hin dhiifne. Gaachana siifan ta'a ittiin jedhe. Waan si sodaachisu kanarratti ani gaachana keeti ittiin jedhe. Maal jechuudha? Sirraa hin dhoowwaa. Natu sirraa dhoowwaa. Kan si sodaachisaa jiru kana sirraa hin dhoowwaa. Gaachana sii ta'ee tan sirraa dhoowwaa. Maaliidhaaf jennaan gatiin kee baay'ee guddaadha. Gatiin ittiin si bite baay'ee guddaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gatiin kee guddaa waan ta'eef gatiin ittiin si bite, gatiin ittiin biyya abbaa kee fi lammii kee keessaa qomoo keessaa ittiin si baate suni gatii guddaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo boleettii koo. Yesuus Kiristoos dhangala'uu dhiiga isaatiin gatii guddaa nutti baasee nu bite. Waaqayyo Abrahaamitti gatii guddaa baasee biyya isaa keessaa, lammii isaa keessaa, qomoo isaa keessaa, fira isaa keessaa akkuma baase. Anaaf isiniin immoo Waaqayyo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma kana lammii keenya keessaa, qomoo keenya keessaa, afaan keenya keessaa, biyya keenya keessaa dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiidhaan nu bitee nu baaseera. Kanaaf gatiin keenya Waaqayyo biratti guddaadha. Waan nurratti ta'u hundumaa irratti dursee waan arguuf, waan jireenya keenya irratti ta'u hundumaa dursee waan arguuf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo boleettii koo waan sirratti ta'u Waaqayyo dursee arga. Gatiin kee isa biratti guddaadha. Gatiin kee isa biratti guddaadha. Dhangala'uu dhiiga ilma isaatiin si argate. Salphaatti sin dhiisu. Salphaatti sin buusu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:9 irratti gaafa dubbistan nama hunduma keessaa, saba hunduma keessaa, afaan hunduma keessaa namoota dhiiga keetiin bittee luboota Waaqayyoo isaan goote. Abrahaamiinoo maatii abbaa isaa keessaa, qomoo isaa keessaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo isa bitate. Abrahaam kan Waaqayyootu gatii guddaatti baasee isa bitate waan ta'eef. Abrahaam mucaa Waaqayyooti. Wanti Abrahaam irra ga'u, wanti Abrahaamitti darbatamu Waaqayyo duraa dhokataa miti. Kanaaf Waaqayyo duraan dursee waan Abrahaam irra ta'e waan argeefi gara Abrahaam dhufeedha mul'ata keessatti. Gara Abrahaam erga dhufee booda maal jedhan hin sodaatin ittiin jedhe. Abrahaam sodaachaa waan jiruuf. Sana booda gaachanan siif ta'a ittiin jedhe. Sodaa kana kan sirraa dhowu ani gaachana keeti. Waan si sodaachisaa jiru kanas kan sirraa ittisu ani gaachana keeti ittiin jedhe. Sababbiin isaa gatiin keenya biratti baay'ee guddaa waan ta'eefi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta nu keessa jiru, waan nurra ga'e, waan nuti kadhannuu fi waan nuti barbaannu Waaqayyo dursee beeka. Irratti ni deebi'a. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Wanta nuti keessa jirru, waan nurra ga'e, waan nuti kadhannuu fi barbaannu Waaqayyo dursee beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan ati keessa jirtu Waaqayyo beeka. Waan sirra ga'e Waaqayyo beeka. Waan ati kadhattu Waaqayyo beeka. Waan ati barbaaddu Waaqayyo beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haaleluyyaa.
Abrahaam sodaachuusa. Abrahaam kan inni sodaate maal inni? Hin sodaate Abrahaam. Mee sodaachuun Abrahaam akkamitti? Waa'ee sodaa Abrahaam boqonnaa 2 keessa lakkoofsa 2 keessatti hin laalla. Boqonnaa 15 lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Amma garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiru. Utuu ani dhala dhabee jiru. Maal naaf kennuudhaaf jirta? Namni mana koo dhaalus Eleezar nama Damaasqoo kana jedhee sodaa isaa waan isa sodaachise sana angaachanan siiftaa katti sodaachisu asirraa inni itti sagaafattiin jedhu waan isa sodaachisaa jiru sana Waaqayyotti himate Abrahaam. Waan sodaachaa jiru sana Waaqayyotti himate. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan ittiin sodaachaa jiru sana Waaqayyotti himate. Waan ittiin abdii kutachaa jiru sana Waaqayyotti himate. Kanaaf Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Galanni fulfinni Iyesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Silaa dhala hin qabu. Dhala ati dhala naaf hin kennine. Kan na dhaalu kan biraati jedhe. Abrahaam sababbii sodaateef maal akka ta'e dubbate. Abrahaam sadaffaan lakkoofsa sadaffaa irratti Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne hojjetaa mana kootu kanatu na dhaalaa. Sababbiin ani sodaadheef kana gaachana siif ta'anaan jette. Sodaa kee kana sirraa hin dhorganaan jetteerta. Gatiin kee biratti guddaadha naan jetteerta. Egaa noo dhala hin qabu. Annan nama dhala hin qabneedha. Kan na dhaalu kunoo mana koo keessa jira. Mee Waaqayyo maal naaf goota? Mee Waaqayyo akkamitti na gargaarta? Iyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedheetiin Waaqayyo wajjiniin haasaasaa itti fufe. Abrahaamiif dubbiin Waaqayyoo dhufuusa. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaafa Abrahaam sodaa isaa ifa baatee waan sodaachaa jiru kan ifa baatee waan sodaateef sababbii sodaateef ifa baasee Waaqayyotti gaafa himu Waaqayyo biraa dubbiin dhufe. Dubbiin maal jedhe? Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Dubbiin maal jedhu dhufe Waaqayyo biraa? Waaqayyo biraa dubbiin dhufeef Abrahaamiif. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dubbiitu dhufe Waaqayyo biraa Abrahaamiif. Jechatu dhufe Waaqayyo biraa Abrahaamiif. Sagaleetu dhufe Waaqayyo biraa Abrahaamiif. Sagalee maal jedhu laata? Abrahaam garuu Waaqayyottiin dubbate an dhala hin qabuttiin jedhe. Wanni ani sodaadhu kanattiin jedhe. Sababbiin ani sodaadhifis kanattiin jedhe. Gaafa Abrahaam kana jedhuun lakkoofsa 4 irratti dubbiin Waaqayyo biraa gara Abrahaam dhufe. Lakkoofsa 4 irratti dubbiin Waaqayyo biraa gara Abrahaam dhufe. Mee ilaalaa waan inni jedhu. Dubbiin Waaqayyo biraa gara Abrahaam dhufe kun. Akkasii. Yommus dubbiin Waaqayyo gara isaa dhufe. Namichi kun isin naalu. Iyesuusiidhaaf galanni guddaadha. Wanni ati sodaatte kun namichaan kun isin naalu. Eleazar namni Damaasqoo biyya Damaasqoodhaa inni mana kee keessa jiru kuni isin naalu. Hojjetaan mana keetii kuni isin naalu. Iyesuusiidhaaf galanni guddaadha. Naannaalu kan sodaadhe suni naannaalu inni naani jedhee dubbateera. Gooftaan hin sodaatini. Iyesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen ameen ameen. Hin sodaatin. Sinnaalu obboleessa ko. Sinnaalu obboleettii ko. Inni ati sodaatte suni sinnaalu. Inni ati sodaatte suni sinnaalu. Iyesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Maal sodaachaa jirta obboleessa ko obboleettii ko? Wanni ati sodaachaa jirtu maalidha inni? Baay'ee kan nama raaju keessaa fi kan nama dinqu keessaa Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoota argettumaa maal jedheeni? Inni ati sodaatte kun sinnaalu erga jedhee booda sinnaalu jedheen hin dhiisne Waaqayyo. Bakka sinnaalu hin sodaatin hin jenneen. Abdii kenneef.
Hallelujah. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maal jedheeni? Ilma ofii keetii dhalchisuutu si dhaala jedheeni. Namichaan mana keetii hojjetaan mana kee kun sin dhaalu erga jedhee booda sin dhaalu bakka. Namichaan mana keetii kun sin dhaalu hin jenne abdii kenne. Yookaan immoo waan ta'uuf jirutti hime. Maal jedheeni? Ilma ofii keetii dhalchisuutu si dhaala. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo Abrahaamin waamee bakkeetti gatuuf miti. Kabajuudhaaf, ulfeessuudhaaf, galmaan ga'uudhaaf, eebbisuudhaaf malee. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Abrahaam abdachiifamuusa. Lakkoofsa irra dhaqaati ilaalaa. Abdii Waaqayyo Abrahaamiif gale. Nama dinqa. Abrahaam alatti gadi isa baase. Ilma siifan kennattiin jedheera. Amma immoo in abdachiise. Abrahaamin alatti gadi baase. Gara bantii Waaqaa ol ilaali. Urjoota lakkaa'uu yoo dandeesse lakkaa'i jedheeni. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma in baay'ata ittiin jedhee. Lakkaa'uu yoo dandeesse urjoota kana lakkaa'i. Urjoota kana lakkooftee yoo dandeesse sanyii keessa akkanumatti lakkooftee dandeessa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sanyiin kee lakkaawwamuu jedhe bakka. Daawiti bara tokko seexanni gara Daawiti dhufee saba Israa'eliin kana isa ilma Abrahaam irraa argaman ijoollee Abrahaam kan ta'an kana baay'atanii lafa guutanii Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Lakkaa'uu hin dandeessu kan jedhu kana baay'ee waan nama dinqu waan ta'eefanii gara sansiif fiduu barbaade. Saba akkana baay'ate kana bara tokko seexanni itti aare. Amma malee itti aare. Saba Waaqayyoos akkana baay'ate kana seexanni akka malee itti aare. Balleessuu barbaade. Balleessuu barbaade. Aaree boba'ee. Balleessuu barbaadeeti. Daawiti bara san keessa Daawititu saba kana bulcha. Sabni kun baay'atee mootummaa iyyuu godhatee jechuudha. Daawitiin dura Saa'oltu bulchee Saa'olitti aanee immoo Daawitu bulchee jechuudha. Mootummaan jalqaba biyyattiidhaaf kenname Saa'ol ture. Saa'ol irraa gara Daawititti tarkaanfate. Daawit saba kana bulchuudhaaf saba Israa'el isa sanyii Abrahaam ta'e kana jechuudha. Abrahaam irraa kan argaman kana Abrahaam isa nama du'a bira ga'e kanarraa kan argaman Abrahaam isaan dhalan qabu jedhu kanarraa kan argaman Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sanyii amma kana baay'atu kana bara tokko Daawit bulchuudhaaf dhufe. Daawit immoo seexanaan goyyoomfame. Macaafa seenaa baraa 21 irratti isinitti agarsiisa. Seexanaan goyyoomfameeti maal godhe? Saba kana lakkaa'uudhaaf ka'e. Saba Waaqayyoodha kana lakkaa'uudhaaf ka'e. Yaada kana gara Daawititti kan fide seexana. Yaada kana gara Daawititti kan fide seexana. Maal jedhaa? Yoo lakkaa'uu dandeesse saba kee akkanatti sanyii kee akkanatti lakkaa'uu dandeessa jedhee Waaqayyo Abrahaamitti dubbateera. Urjoota yoo lakkaa'uu dandeesse sabni kee sin lakkaawwamaa ittiin jedhe. Ashawaa qiceetti itti agarsiisa. Ashawaa lakkaa'uu yoo dandeesse saba kee lakkaa'uu dandeessa ittiin jedha Abrahaamii Waaqayyo kakuu gaafa galu. Sabni kun saba lakkaawwamee bira ga'amuu danda'u miti. Hanga ammaatti lakkoofsi saba Israa'el hin beekamu. Hin beekamu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin beekamu. Yeroo kanatti sabni kun baay'atee saba meeqa ta'e yookaan immoo hammam ta'e jettanii gaafa laaltanii in argattan kutaa kana keessatti illee seexanni illee lakkaa'ee argachuu hin dandeenye. Karaa Daawit fayyadamee akkas jedha. Macaafa seenaa baraa isa duraa 21 irratti akkas jedha. Bara seexanni saba Israa'eliin irratti dubbii barbaaduudhaaf Daawitiin isaanitti tuttuqee isaanitti kaase. Tuttuqee
akka isaan lakkaa'uuf hin goosiseedha. Daawiti kana irratti Yoo'aabii fi hojjettoota loltoota isaatiin ani lakkoofsa namoota kootii akkan barutti dhaqaatii Beersheebadhaa hamma Daanitti. Kana jechuun daangaa Israa'el hamma daangaa Israa'elitti jechuudha. Yookaan daangaa biyyattiitti hamma daangaa biyyattiitti bakka isaan jiranii soqaatii lakkaatii lakkoofsa isaanii naa fidaayi. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Daanii hamma Beersheebatti yookaan Beersheebadhaa hamma Daanitti Israa'eloota lakkaatii koottaa natti himaa jedhee ajaja dabarsa. Yoo'aab garuu deebisee Waaqayyo saba isaa dachaa 100 haa baayisu. Yaa gooftaa koo, yaa mootii koo, sabni kun harka gooftaa kootii jala jiru mitiire. Ati maaliif isaan lakkaa'uu barbaadde? Maaliifis yakka ta'ee Israa'el irratti lakkaa'amu itti fiddare? Waan yakka ta'ee Israa'el irratti lakkaa'amu maaliif itti fiddare? Yoo'aab kuni hojjetaa mootummaatii garuu macaafa qulqulluu dubbisa. Sabni kun saba lakkaa'amu akka inni hin taane bareera. Saba kana lakkaa'u dheekkamsa saba kanatti fiduutu akka ta'e bareera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Saba kana lakkaa'uun badiinsa ofitti fiduu akka ta'e bareera. Yoo'aab Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf mooticha ittisuudhaaf yookaan dhoorguudhaaf yaale. Mootichi abboomin isaa akka raawwatamuuf waan isaa jiddisiiseef Yoo'aab garuu biyya Israa'el keessa adeemee booddee Yerusaalemitti hin deebi'e. Lakkoofsa namoota lolaaf ba'uu danda'an. Lakkoofsa namoota lolaaf ba'uu danda'an. Laala. Lakkoofsa namoota lakkaawwamee ilaala. Lakkoofsa namoota lolaaf ba'uu danda'an. Daawititti hin hime. Isaanis warra 400,000 fi 70,000 400 fi 70,000 Yihuudaa keessaa lakkaa'aman wajjin guutummaan Israa'el keessaa walitti namoota 1,100,000 turanii jedhee itti hime. Gaafa kana godhu 1,100,000 fi 100,000 jedhee gaafa itti himu kan sin ajaa'ibu keessaa gosa gurguddaa 2 lakkoofne. Haa ta'u iyyuu malee ajaji mootichaa isatti waan hin toliniif Yoo'aab gosa Leewwii fi gosa Biniyaamiin maaliin goone? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Osoo hin lakkaa'in dhiise. Utuu hin lakkaa'in dhiisee deebi'eedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana booddee Waaqayyo dheekkamsa guddaa kaasee lakkaa'amuu saba isaa. Se lakkoofsa sirrii hin taane kanaan iyyuu jechuudha. Lakkoofsa sirrii miti kan lakkaawwaman. Lakkoofsa sirrii miti kan lakkaawwaman. Isa kaan keessaa warra lolaaf gaambichaa lakkaa'e. Isa kaan keessaa kaawwan walumatti qabee lakkaa'e. Sirrii lakkoofne gurbichi jechuudha. Maaliif? Waaqayyo waan sodaate. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma lakkaa'e keessaa 1,100,000 lakkaa'eetiini gara isaa fide. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif? Ajaji mootichaa waan ittiin toliniif. Kun immoo Waaqayyo dheekkamsiisee Israa'eloota keessaa guyyaa tokkotti ergamaa Waaqayyo ergamee namni 70,000 ajjeefame jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma kana maafan sirii kaase kakuun Abrahaamiif galame kun sanyiin kee lakkaawwamuu hin danda'u. Sanyiin kee akka urjoota waaqarraa akka carracha galaanarraa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka carracha galaan lafarraa akkasumas akka urjoota waaqarraati lakkaawwamuu hin danda'anii. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsi isaanii al tokko ol ka'a, al tokko gadi bu'aa hin beekamu waan isaanii nama rakkisa. Amma garuu sabni kun dachaadhaan baay'ateera. Waaqayyo saba kanaaf waadaa galeera. Waadaa inni saba kanaaf galee
nuti warri amanne ijoollee Abrahaam taane dhufne Israa'el ijoollee Abrahaamidha. Nuti immoo warri Yesuus Kiristoositti amanne immoo iyyuu ijoollee Abrahaam taane. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf sabni Waaqayyoodhaa kun saba lakkaawwamu miti jechuudha. Sababummaan arge lafaa ka'ee lakkaa'u miti jechuudha. Mootiin Daawit kuni lakkaa'ee dheekkamsa biyyattiitti fide baay'ee ofiisaatiif iyyuu baay'ee itti miidhame dhimmicha irratti jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf urjoota waaqarraa lakkaa'uu yoo dandeesse akka kanatti saba kee lakkaa'uu dandeessa ittiin jedhe. Kanarratti Abrahaam maal godhe? Abrahaam kanarratti maal godhe? Abrahaam kanarratti namanee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Wanta Waaqayyo wajjin haasa'aa ture kanarratti maal godheedha? Hin amaneedha. Anaaf isinirraa illee kan barbaachisu dhaloota kakuu haaraa jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuun jedhe amanuudha. Waadaa Yesuus Kiristoos keenya nuu gale amanuudha. Abdii Yesuus Kiristoos keenya macaafa qulqulluu keessatti nuu gale amanuudha. Waan namoonni nuun jedhan osoo hin taane waan gooftaan nuun jedhe waan sagaleen isaa nuun jedhe sana amanuudha. Haalonni kan jedhu kan biraa namoonni kan jedhan kan biraa Waaqayyo kan jedhu kan biraati. Abrahaam maal godheedha macaafni? Hin amaneedha. Bakka. Abrahaam Waaqayyotti amanee kunis immoo qajeelummaatti lakkaawwameefidha. Abrahaam Waaqayyotti hin amanee kunis immoo qajeelummaatti lakkaawwameefi. Bakka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Obboleessa koo dubbii Waaqayyoo amanii. Obboleettii koo dubbii Waaqayyoo amanii. Sagalee Waaqayyoo sagara kee dhufe amanii. Dubbii Waaqayyoo sagara kee dhufe amanii. Jecha Waaqayyoo sagara kee dhufe amanii. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Amani. Sagalee Waaqayyoo sagara kee dhufe amanii. Waan Yesuus Kiristoos waadaa sii gale sana waan inni siin jedhe sana amani. Yesuus akkas jedhe. An akka ijoollee abbaa hin qabnee bakkeetti sin hinniisu deebi'ee dhufee tan sin fudhadha. Iddoodhuma ani jiraadhu isinis akka jiraattaniif jedhee waadaa nuu gale. Abdiin keenya xumurri keenya bara baraan Yesuus wajjiniin jiraachuudha. Mana isaa keessatti isa faana jiraachuudha. Daawit Waaqayyoon yommuu kadhatu akkas jedhe. Yaa Waaqayyo ani waan tokko duwwaan si kadhadhaa. Isallee argachuudhaan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana kee keessa jiraachuu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Gaarummaa ati hojjettu ilaaluu jedhee namni kun Waaqayyoon kadhata. Buleessa koo obboleettii koo kadhannaan kee maaliin? Mana isaa keessa jiraachuudhaa kadhannaan kee. Fuula Waaqayyoo jiraachuudhaa kadhannaan kee. Eebba isaa keessa jiraachuudhaa kadhannaan kee. Karoora isaa keessa jiraachuudhaa kadhannaan kee. Yaada isaa keessa jiraachuudhaa kadhannaan kee. Waaqayyo kadhannaa kee sii kenna. Waan ati isa kadhattu Waaqayyo sii kenna. Waan ati isa gaafattu Waaqayyo sii kenna. Waan ati irraa barbaaddu Waaqayyo sii kenna. Eebuu kee Waaqayyo sii kenna. Kadhannaa kee Waaqayyo sii kenna. Waan diinni kee naannoo keetii wacu laaltee waan naannoo keetti ta'aa jiru laaltee abdiin kutatin. Abrahaam waan naannoo isaatti ta'aa jiru waan mana isaa keessatti ta'aa jiru laale. Kana laalee abdii kutateetoo sodaachaa ture. Waaqayyo garuu dhufee gatiin keenya biratti guddaadha. Hin sodaatini. Hin sodaatini gatiin keenya biratti guddaadha. Ani gaachanan siif ta'a. Ani siif hallola. Ani sirraa hin dhoorga. Ani gidduun siif gala. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Har'allee Waaqayyo siniin akkana siniin jechaa jira sagalee kana kan dhageessan. Har'allee Waaqayyo akka kanatti waadaa sinii galaa jira. Abbaan keessan inni amanamaan Yesuus waadaa sinii galaa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qomoo isaa keessaa baasee maatii isaa keessaa baasee biyya isaa keessaa baasee lammii isaa keessaa baasee isa gatuuf miti Waaqayyo. Har'as dhaga'i sittan hima.
qomoo kee keessaa lammii kee keessaa biyya kee keessaa si baasee Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos bakkeetti si gatuudhaaf miti. Kan si yaame ulfinaaf, kan si yaame kabajaaf, kan si yaame eebbaaf. Yooti hamma dhumaatti kan dhaabattu taate jechuudha. Yooti akka dubbii isaaf akka yaada isaatti kan deddeebitu taate jechuudha. Eebbatti si yaameera. Jireenya bara baraatti si yaameera. Isaan jireenya bara baraa akka argattuuf malee akka badduuf miti. Karoorri Waaqayyoo sii qabu badiinsa miti. Yoo ati garuu karaa isaarra deebi'uu baatte, yoo ati akka dubbiin isaa siin jedhetti jiraachuu baatte garuu badiinsis wanta noolleedha jechuudha. Waaqayyo Waaqa araaraa akkuma ta'e, Waaqayyo Waaqa dhiifamaa akkuma ta'e, Waaqayyo Waaqa jireenyaa akkuma ta'e, Waaqayyo Waaqa abdii akkuma ta'e, Waaqa dheekkamsaadhas. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Buleessa koo buleetti koo dammaqaa. Saba Waaqayyoo dammaqaa. Dammaqaa. Waaqayyos abdii keessan ta'e. Ija keessan isarra kaayadhaa. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu. Deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltan. Namni gara Waaqayyoo ilaalu deebi'ee qaaniidhaan lafan ilaalu. Qaanii keessaa Waaqayyo si baasa. Salphina keessaa Waaqayyo si baasa. Dhageessaa Rabbi rakkina adda addaa keessa kan jirtu, dhiphina adda addaa keessa kan jirtu. Dhiphina san keessa, yeelloo san keessa, qaanii sana keessa, yaaddoo keessana keessa, caba keessana keessa harki Waaqayyo abbaa kee Yesuus Kiristoos butee si baasa. Abrahaam hin amane bakka. Hin amane. Fudhatee amane lakki. Harkatti galfatee amane lakki osoo hin fudhatin amane. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Osoo hin argatin amane. Osoo hin fudhatin amane. Kunis qajeelummaatti isaaf lakkaawwameera. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Bakka hin amane Waaqayyo. Wanni ati jechaa jirtu kun sirriidha Waaqayyo. Erga ati na dabarsite kun sirriidha Waaqayyo. Bakka nan amanadhe namni kun hin amane. Fudhatee miti kan inni amane. Argatee miti kan inni amane. Abdatee Waaqayyo akka isaaf godhu beekee. Buleessa koo bulettii. Nuyi abdiidhaan jiraanna malee argannee miti. Waan arganne maa hin abdannu. Waan arganne hin abdannu. Waan hin argatin sana garuu hin abdanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa abdannu sana immoo gaaf tokko fudhachuudhaaf jirra. Isa abdannu sana immoo gaaf tokko harka keenya galfachuudhaaf jirra. Buleessa koo bulettii koo. Waan abdatte sana hamma harka kee galfattutti hin boqatin. Waan abdiidhaan eeggachaa jirtu sana hamma harka kee keessa galfattutti hin boqatin. Obsiiti eeggadhu. Cimiitiin eeggadhu. Namni hamma dhumaatti dhaabatu hin fayyaadha macaan. Mo'achuu barbaaddaa biyya lafaa. Mo'achuu barbaaddaa jireenya biyya lafaa. Mo'achuu barbaaddaa rakkina amma keessa jirtu. Cimii dhaabadhu. Ija kee waan biraa irraa kaasi. Isa si yaame Kiristoos irra kaayi. Ija kee biyya lafaa irraa kaasi. Isa si yaame Kiristoos irra kaayi. Ija kee wanta waa'ee hin baafne irraa kaasi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa si yaame Kiristoos irra kaayi. Yoos galma geessa. Yoos ni milkoofta. Yoos siif raawwatama. Yoos siif ta'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan biraa irraa ija keessan kaasaa. Biyya lafaa irraa waan gatii hin qabne irraa ija keessan kaasaa. Sagalee kanatti guddaa akka eebbifamtan. Sagalee kanatti guddaa akka jajjabaattan. Abdiif amantiin qabu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abrahaamii fi nuyi maaltu wal nu fakkeessa? Abrahaam amanee innis qajeelummaatti lakkaawwameef. Abrahaam amanee Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u qajeelummaatti lakkaawwame. Nus akkuma kana amannee qajeelummaatti nu lakkaawwama jechuudha. Kana bichaa miti. Kana bichaa miti. Abrahaam maatii abbaa isaa keessaa qomoo isaa keessaa waamamee bahe. Aniif isinis akkuma kana. Qomoo baay'ee qabna. Lammii baay'ee qabna. Biyya baay'ee qabna. Kana hunduma keessaa waamee gara biyya tokko, gara lammii tokko, gara qomoo tokkotti Kiristoos nu yaame. Sanyii Waaqarraa jedhamnee waamamne. Ijoollee Waaqarraa jedhamnee waamamne. Ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamne. Kana booda waan kalee keessa turre sanii miti kan dhaadannu. Waan amma keessa jirruun dhaadanna malee. Jireenya kalee keessa turre sanii miti kan dhaadannu. Jireenya amma keessa jirruun dhaadanna malee.
jireenya amma nuti jiraachaa jiru jireenya waaqayyo wajjiniitiin. Jireenya waaqayyo wajjiniitiin immoo qomoo keenya keessa, lammii keenya keessa, biyya keenya keessa, afaan keenya keessa, nama keenya hunduma keessaa nu baase Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kan ofii isaa nu godhate. Nuti amma kan isaati gatiidhaan nu bite waan ta'eef. Kan ofii keenya miti. Kan waaqayyooti nuti. Kan qomoo keenya miti nuti. Kan waaqayyooti nuti. Kan lammii keenya miti nuti. Kan waaqayyooti nuti. Kan maatii keenya miti nuti. Kan waaqayyooti nuti. Isatu yaamee nu baase waan ta'eef. Isatu gatiidhaan nu bitate waan ta'eef. Gatiin inni itti nu bite immoo gatii guddaadha. Salphaatti nu hunnisu. Gatiin inni itti baase guddaa waan ta'eef salphaatti nu hunnisu. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hundumti keessanii maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Guddaa akka isin jaalladhuu fi isin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Sagalicha sheer walii godhaa. Walii daddabarsaa. Ani obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 91299 1049 yoo ta'an argachuu dandeessu. Ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen.